السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت فيا ويا بقى جراتني إيجا ما فيديو هنا دعوت داية شو بربادتي وبلش كأني توكو كان ركو من ورلو كيس جرو رومو ورلو كيس جيران كان أرجع إرادو بچا جرا سنيفو هنگا دندي سمي دعوت دا warrin daawwatanis arguu dandeessan jechuu barbaadeeti fayyaan keessan baay'atu umriin keessan dheeratu egaa hamma kana ulfaata jireenya uummata keenyaati walumaanu daawwanna hayyee Baannu ta'a. Sanumaan wal qabsiisee yeroo garaa garaatti imala yeroo sadii gara Walloo Oromiyaatti taasisteeti jirti. Imala sadanuu tokko tokkoon kaasnee yoo ilaalle ka jalqabaa kamisee akka imalte, ka lammaffaa jiilleetti akka imalte, ammas imalli kee sadaffaan kun gama jiillee akka ta'e odeeffadheetiin jira. Sanumaan wal qabatee Oromoon Walloo yookaan kaaba Oromiyaatti rakkoo Oromoo naannoo sana jirurra dhaqqabeen Oromoon naannoo sana jiru Oromoo Walloo miidhama hamaa keessummeessaa jiraachuusaa maddeen garaa garaa ragaa qabatamaa wabeeffachuudhaan yeroo adda addaatti gabaasaatti kan turani. Sanumaa wal qabsiisee Oromoon naannoo sana jiraatan illee rakkoo isaanirra ga'e irra deddeebiin himataati kan jiran. Sanaan wal qabsiisee humni gama sanatti Oromoo irratti haleellaa raawwatee manneen Oromoo kumaatamatti lakkaa'aman barbadeessu, Oromoo lakkoofsaan danuu ta'an achitti ajjeessu, bifa suukanneessaan illee kanneen mana yaalaa geeffamaa jiran konkolaataa keessaa gadi fuudhamanii reebamanii haala suukanneessaa ta'een yeroo ajjeefaman iji addunyaa millateeti jira. Haa ta'uti garuu sanaan wal qabatee gama Wallootti yookaan Oromoo Wallootti imalli gama Oromoo waliigalaatiin haala ho'aatiin taasifamee miidhaa isaanirra ga'een wal qixxeessuudhaan yookaan wal fakkeessuudhaan gargaarsi godhameef haga ammaatti jira. Natti hin fakkaatu. Ati garuu imala yeroo sadii gooteeti jirta. Yeroo darbe imala geggeessiteen wal qabsiistee dookimentarii gama qeerroowwan Oromoo Walloof akkasuma abbootii Walloo ka jedhu irratti hojjetteeti jirta. Nullee gama miidiyaa keenyaan tamsaafnee jirra. Yeroo sanas keessummaa keenya taatee dhiyaattee waan gama sana turerraa waan nuuf qoodde qabda miira ulfaataatiin. Haa ta'u dargaggoo Daaniin yookaan kara deemaan marmaarsinni gara Oromoo Walloo taasisaa jiru kun maaliif keessumaa imalli kee sadaffaa gara Walloo kun akkam ture maaliif deemte mee kanarraati waan nuti. dhaggeeffadha walumaanu daawwanna hayyee Waanuma duraan beekuun ittumaa hubadhe maqxi Wallootti maqame maqa isaan Oromummaa isaarraatiin itti maqanidha. Isaan kana irra deddeebi'ee haasa'uun barbaadu. Garuu haalli Oromoon Walloo keessa ture, keessa jiru afaan guutee fooyya'eera jechuu hin danda'u. Sababni isaa magaalaa isaaniidhaatii hanga aanaa isaanii, aanaa isaaniirraatii hanga ganda isaaniitti itti imalee daawwadhee ilaalee argeen jira waan na ta'e ilaalee. Wantoonni achi keessa jiran dhagaa caalaa ulfaatu. Sammuu namummaatiin dubbachuunis isa duriirraa fooyyee qaba jechuudhaaf parsantii 100 keessaa 5. meegaa laala warri iji arguu beektuu fi warri qalbii yaaduu beekuu fi warri qaama namaatii fi lubbuu rabbii uumeef rifatuu beeku waan inni jechaa jiru jecha dhakaa baatan irra ulfaata jiruun ummanni Walloo keessa jiranii osoo jedhuuti Oromoon Walloo odoo rakkoo kanaa keessa jiranii odoo diinni kalee ummata keenya cabse ummata keenya darare ummata keenya fite ummata keenya qabeenya isaa gube osoo dhaaddachaa jiruuti har'a immoo isaanii waliin akka deemanii wareegaman kan godhamaa jirudha jechuu kalee diina ta'aniiti nu diineffatanii nu ajjeesaa nu buqqisaa nu gubaa turaniiti har'a immoo waliin akka doonuu Tigraay lollajanii lafa keenya waliin doona ejjeefna jedhanii ummata keenya gowwoomsaa jiranii jechuu fakkeeffatanii wanni kun federaala laallata mootummaa laallata jedhanii lafa fi babal'ifatuudhaaf akkuma kalee nuti duulanii lafa keenya nurraa fuudhuu fi lafee keenya daakuudhaaf fi biyya keenya balleessuudhaaf nu duulassan Tigraay irra duulaa jiranii jechuu kanaaf ammoo walumaan waa caqafnu haa xumuru obboleessi keenya kummee. Shanan tokko hoomaan jedhu yoon jedhe dhugaadha jedhee mani yaadda. Haa ta'u iyyuu malee garuu
haala amma biyya kanarra jiruutiin gaafa ilaalamu haalli isaan keessa jiran ammayyuu ulfaata. Keessumaati kamisee magaalaa Jillee amma arcummaatti deemee ilaaluu duwwaas immoo miti. Hin qabu wanta hin qabuun immoo itti waaqanne. Yeroon achi dhaqee isaan ilaalutti ba'aan isaanii ba'aa namoota waa qabaniitiin homaayyuu fakkaachuu dhiisuu danda'a. Ija ofii kootii ilaaleetiin garuu natti ulfaate. Sababni isaa bokkaan roobaa jira. Tibbi kun tibba gannaati. Uummanni ani akkamittan lafa kiyyarraa tasuma gadhiisee jiraadha jedhee ganda isaatti deebi'eera. Akkaataan jiraanya isaanii suuraadhaanis wanti ibsamee lafa kaa'ame arrabaan dubbachuutu jechuun wanta ittiin ibsuu hin qabu. Dubartii bakkee duwwaarra dakarra teessee daakuu daakfattutu jira. Jaarsa waggaa 70-60 bokkaan roobuu miti. Qilleensumtu akka roobaatti doorsisuu danda'utu jira. Uffatan qabani. Wanti isaan mana keessa jirra jedhan wanta namni gardaaforraatti irra buluu hin dandeenyedha. Ba'aa isaanii ulfaataa akka dubbatametti Oromoon kan duule duulli isaa garuu duula gahaa hin taane ammayyuu akka kanatti jiran sin jedha gaafan gabaabsee si taasisa. Hayyeega waa fageenyaan dubbatanii haasawuu hin taane iyyaan arganii yoo dubbatan irra bareeda. Jetteen haasawuu hin taane waan gurra ofiitiin dhagaan haasaan irra dubbilleen dhugaa taatee namallee garaa hammeessuu ta'us nama gammachiisuu ta'us akka kana jechuudha. Ummati keenya kaleessa dheengadda nagaan jiraataa ture qotatee horsiifatee nagaan jiraataa ture bobbahee galee nagaa ofiitiin jiraataa ture biyya ofirra nagaa ofiitiin kabaja waliitiin jiraataa ture. Warri lafaa fi lafee nama balleessuu fedhuu fi lubbuu namaa jireenya lafarratti jibbaa ture ummata keenya lafarraa dhabama godhuudhaaf lafaa ka'e garuu ofumaa dhabame. Rakkoo kana keessa uummanni keenya jiru osoo warri har'a ummata keenyaan kottaan wajjin du'aa jee waamu kun guyyaa tokko ummata keenyaaf waa tokko bu'aan buusin iyyaadin hin dubbatin har'a kottaati du'aa jedhanii dirqutti jiran jechuudha. Hoggaa dhageenyumaa milishaa gandaa yookiin bulchiisaa gandaa akka hidhaa jiranis nama dubbatamaa jira. Kana nuti ofuufuu lafaa fi lafee keenya miidhamne lubbuun nama keenya meeqa wareegamee qaamni keenya hir'atee manni keenya gubatee qabeenyi keenya barbadaa'ee osoo jiraataa jirruuti kuni argame. Har'a immoo gama gargaarsaatiinis ammoo gahaa miti jeebbileessa keenya dubbataa jira. Dhuguma ammoo gahaa miti gargaarsi. Mee gargaarsi ni gargaarames hundi galman keenya akka galman keenya quba qabna. Bakka itti ruuqame rabbituun sansilaa fala fida. Daawwadhaan hanga xumurame anis heddumaanan dubbatuu barbaadeeti. Tole miidiyaa hawaasummaa kanarraa waa baay'eedha ka ilaalaati turre kanneen maanguddoo mana caccaba keessa ta'anii dhagaarratti naannoo keenyatti mixmixa ka jennoo kaan barbaree jedhamee ka waamu yeroo isaan daakkatan ka mul'isullee jira. Kanneenatti waliin taatee mana jigsitee ijaaraa turtellee hin jira namoota wajjin wal taatee akkasuma jaarsoliin eebbasii eebbisanillee hin mul'atu. Taateen sun maal turanii mee waa muraasarraa jeektee garuu akka itti daawwattoonni keenya haalaan si hubachuu danda'anitti warraan dubbe. Oliifannaniilee miti bara jechan ittiidhaan lafa sii kaa'uun hin qabu mila attamsiin jedhu gaafa ishee bakkeerra teessee daakuu daattu argitu sana haadha ijoollee 8 isheen ati akka nama xinnoo wayitti dhagaa maratti daakuu duwwaadhaan fotoo ishee argan haadha ijoollee 8. Waa'ee isaanii gaddi geenaasaa yoo ta'e gaddisaa amman siin ibsuun ol ta'a ilaali. Ani nan danda'a jedhee tokko ideen jalqaba. Manni diigamuutti ka'umsaa dargaggoonni achiidhaa mukan qaban, qorqorroon qaban, mismaaran qaban garuu kan diigame kun hin ijaarame jedhanii itti seenaniiru. Anis isaan dukkaan. Siin jedhee bara. Ani walloo dhagaaman jedhe afaan duwwaadhaatiin miti. Irrattan ofii kiyya waree ga'ee deeman ani walloo. Kanamoo
jira. Wanti hundumtuu akka ta'anii ilaalan miti baay'ee ulfaata. Kana gaafa siin jedhu manni suni manni nuti itti duunnee diiginee dalga jigsinee biyyoo isaa irraa kaasne sun dargaggoota waliin abbootii waliin harmootii waliin irraa kaasne sun xiiqii. Xiiqii maali? Ijaaramuu danda'a. Waan qabnuun ijaaruu dandeenya jedhamee kan murtaa'e. Isa harmoonni illee utuu biyya irraa buqqaane ganda buqqaanetti deebine abboonni illee utuu lafan irratti daa'ima 15 kanatti deebi'e jedhanii xiiqii guutamaniiru. Xiiqii lafa Oromiyaa gadhiisanii deemuu dhiisu. Ani immoo isa kana nan deeggara. Maalii nan deeggara? Humna koo, beekumsa koo. Hin qabu waan hin qabu, maallaqa hin qabu. Hin qabu garuu ishee hin qabu. Yeroo kana waan achitti sitti dhaga'ame attamitti dhaatiin dhirsu taane simmeetii lafa sana uummata keessa jiran sitti afaaniin akka itti dubbadhu hin qabu. Sababni isaa ani waan ajaa'ibe tokkotu jira. Barana naannoo Amaaraa Mo'axxaa keessatti masgiidni gubatee suuqni adda addaa abbaa qabeenyaa jalaa gubatee jedhameeti Oromiyaa tana guutuu keessa deemame jechuu. Masgiida meeqaa fi suuqa meeqa jedhamee kan dubbatame naannoo Amaaraati ka'ee jennaanu naannoo Amaaraa Mo'axxaa keessatti namni hin beekne hin jiru. Shaamaa fi Arabiyyaa fi makiinaan guurramee maallaqni miliyoonaan miti tiriliyoonaan lakkaa'ame jechuudha. Masgiida gubatee janiiti. Abbaa qabeenyaa jala warra waa qabu jala qabeenyi gubate janii. Warra waa hin qabne jala yatiimaa fi hiyyeessa jala gubatee fi masgiidni ta'us walloo keessa gubatee jira. Abbaan qabeenyaa ta'us gubatee jira. Makiinaan hin gubatin hin jiru, qabeenyi hin gubatin hin jiru, suuqni hin gubatin hin jiru, wanni hin gubatin hin jiru, wanni hin taamin hin jiru. Lubbuun namaa darbe meeqatu jira. Mo'axxaa keessatti masgiida gubatee fi suuqa gubatee malee lubbuu takka dabartee hin dhageenye. Hin beeku yoo nama 2 3 4 ibidda kee gubate hin beeku qabeenya ofiitiif jecha of kennee. Kanaafuu fakkeenyaaf warroonni kaleessa ulamaa tahanii kan Amaara dubbataniis kan Oromoo dubbataniis waan san irratti hirmaachisaa turan. Biyyoon itti hasalbattu Hacaaluu Hundeessaa illee kan gumaacheen hin beeka. Maqaa Jalamarroon illee kan kenname hin beeka jechuudha. Naannoo Amaaratti galii ta'e wanni sun. Walloonis Islaama ta'us amantii Islaamaa qabna. Masgiida ta'uu nu jalaa gubatee mana ta'us ni gubatee lubbuu ta'us ni dhabne. Ulamaayin kaleessa, sheekoleen kaleessa, dargaggeessi kaleessa Mo'axxaa masgiidni gubate jee masgiida guuturratti labsii godhee guuree maallaqa Arabiyyaan geessee Mo'axxaa yaase suni harratam godhe gaafii natta'e jira. Masgiida takkaa fi abbaa bigaalaa meeqaatiif jecha miliyoona tiriliyoonaan guurrame suni ummata walloo miliyoona 10,000 lakkaa'amu manni irraa gubatee ala jiran. Maaliif ulamaa'iin masgiida tokkotti dubbatee waan kana akka gargaaru ummata kana alaagaa gashiinu maaliif hin jiin? Warri walloo kun amantii isaaniitu ulamaa'ii kanatti hin dhagahamin immoo si rakkoo ummanni kun keessa jirutu itti dhagahamin immoo inni ugguramamoo maali? Naa gaafii natti ta'ee jira. Moo wanni sun naannoo Amaaraa ijaaruuf guurrame gaaf sana hin galleef ummataaf silaa ulamaa'iin Oromootu meeqatuun kan miliyoon kennee dhabamu. Mee daawwadha. Haadha tokkotu qorqorroo isa guggubate walirra keessee jala bultee achumatti immoo bor namni hin argama jettee buna wayii danfistee gurgurachuuf jettee jala taa'aa jirti. Kophaa ishee dhalaa sitti argamu qorqorroo gubate. Haalli kan qilleensi dhufee haadha mucaa of jala kee kaawwattee jirti daa'imni. Qilleensi gaafa dhufu rabbi tokkichatu hiyyeessan gatu hiyyeessaaf rabbitu jiraatiif malee suuraan isaa jira sitti hin argisiisa. Darbatee gaafa irratti dhangalaasu mucaa garanaatiin ishee garanaatiin qorqorroo gubataa inni walirra nam'ee jiru kun ilma ishee irratti dhangala'e lubbuu sana rabbitu kana gaafa dhattee ilaaltee sirtaa immoo lafa jaartii ishee daakuu daattu sanaati abbaan isaanii qaroo qabu ijoollee 8 qabaa qaroo dhabeessa hin duune garuu lubbuun jiru. Waan si dhibu haati sun bakkee sanatti maa'inni wanta isheen daaktu sana kan argitu sun ijoollee 8 immoo qabattee jirti. Akkamitti akka isheen guddistu rabbi haa beeku.
rakkinni keessan kun attam gaafatu jettee gaafatu waan rabbi sitti laate tolettee fudhatta malee jireenya maalii qabnaa siin jedhu. Maal jireenya maalii qabna ilma kiyye gaafa ilaaltu dhuguma jireenyarraa fagaatanii jiru. Simmeeti kana akkamittan si ibsa reegaa simmee iyyeen ibsa sammuu koo keessa akkatti fuudhee namatti uummatatti himuu danda'u ni qabolaa. Guddinni isaa nama mana hin qabnetu namaa beeka. Salphaamatti nama qorra keessa waa utuu uffatin torban tokko bula. Nama utuu waan qammasin guyyaa sadii oolu. Nama utuu immoo qommaan aduu waan jedhamu utuu hin argin qorra keessa taa'aa bulee taa'aa oolee ganama itti roobetu namaa beeka. Akka kana akkasumatti yoo beekan nama qorra keessa torban tokko bula. Nama nyaata utuu hin nyaatin guyyaa sadii oole. Nama immoo ganama lafti bareera gaafa jedhamu qorra keessa oolee bule tibba ganna nama beekutu namaa beeka. Akka kanatti kan isaan jiran wanta argite kun oliif. Meela laga mee amma daa'imni qorqorroon irra kufee kan lubbuu ishii haadhaatis ishii mucaatis balleessu bira gahee rabbiin isaan oolchee dhabaaf qorqorroo qofaa jala ciisanii rakkoon kun irra uumame jecha. Ani gaafiin ani qabu ummata kaleessa mo'axxaatti amma dura manni irraa gubate masgiida tokko gubatee fi abbaa qabeenyaa jalaa bigaalaan gubate jedhanii maallaqni meeqa masgiida biyyattii keessa jiru hunda irratti labsamee guurrame suni Oromoo Walloo kun akkatti obboleessi keenya kun ija isaatiin argee dhaqee ija isaatiin rakkoo isaanii hunda argee danda'in ibsu jee iyyee hoon ibse malee haasa'ee namni narraa fudhatanatti fakkaatu mataa kiyya keessa hin bahu kan jiru kuni waan argeef jechuudha. Suuraa isaa hunda Facebook irra gadhiisee agarree jirra jechuudha. Bakka inni gahe hunda hojii isaa hunda akkuma afaan isaa kana hamma suuraa isaatii fi hamma afaan isaatii olitti dandee waan hin ibsine huni jira jechuudha. Isa nuti suuraa agarree fi isa afaanii himu kana olitti kan caalaa kan jirutu jira. Inni isiniin jiru kuni Oromoon marti ulamaa taatanii ummati islaama taatanii amantiin qaba jettan ummata Oromoo Walloo akkatti jiru kana ogaa calliftanii kufaa gootanii ilaaltan warri abbaa qabeenyaatis taatan warri immoo yeroo hunda saddaqadhaa lillaahi yatiima yaaddadhaa akkana jettanii khutbaa godhaa jirtan ani gaafa mootummaan nama ajaje ta'uu gaafa mootummaan nama dhorke ta'uu rakkoo kana bakka jiru hin beeku malee kaleessa maaxxatti tiriyoonaan guurrame har'a Oromoo Wallootiif dirmachuu dhabuun waan nama gaddisiisu meetu haa xumurru. Tole dargaggoo kara deema mee qabxii taanutan si darba mee Oromoon naannoo sana jiru haala rakkisaa keessa jiraachuu isaati hundumtuu quba qabu. Ati immoo qaamaan iddoo sana geessee waan jiru haalaan gadi qabdee ilaaltee jedheetiin abdii qaba. Oromoon bakka jiru hundumaarraa Oromoon Walloo rakkoo keessa akka jiru dubbataa jira. Haa ta'u garuu qaamaan bira ga'ee ka arge miti ka odeeffate yookaan ka dhaga'eerraati. Waa tokko immoo qabatamaa isaa yookaan dhugummaa isaa akka beektu yoo qaamaan bira geessee waan sana ilaalte yookaan daawwattirraati kaatu hubachuu dandeessu hammam miidhama isaan keessa jiran jechuu kooti. Kanumaan wal qabsiisee naannoo sanatti uummanni Oromoollee yookaan Oromoon Walloo akkasuma akka warra Amaaraa irraallee akka buqqaaniidha odeeffannoon jiru. Mee kanumaan wal qabsiisee abbootiin qabeenyaa gama warra Amaaraanis ta'e gama warra Oromooti kanneen buqqaan sana deebisanii ijaaruuf maalirra jiru maal fakkaata gama lamaanii gama Amaaraas yoo deemte gama Oromoonis yoo deemte maal fakkaata kanneen buqqaan kana deebisanii ijaaruuf keessumaa abbootiin qabeenyaa tarkaanfii isaan fudhachaa jiran Oromoo buqqee kana deebisanii dhaabuuf sochii isaan gochaa jiran maal? Isin laallatti gawar abbaa qabeenyaa qaanii jabduu keessa jirra karaa achidha. Karaan kun karaan nama jechuutis nama tuffachuutis kaasu. Abbaa qabeenyaa dinquu dayyaasaa fa'aa kuchisiise isaa dhufa abbaan qabeenyaa isa waa qabu. Qaanii keessa jirudha daandii tamma ittiin gaaffinatti kaaste. Waan lama wantoota gurguddaa lama siifaa kaasu. Tokko warri jalqaba mana Oromoo gube Shawaaroobiititti wal baqatee dandeessanii ijaarratan jechuu isaanii ta'e hin beeku. Mana keessan deebisnee isinii ijaarree itti isin galchinaa jedha akkanaa. Inni lammaffaan immoo
abbootii qabeenyaa warra Amaaraa nama lamatu ganda lama deebisee galchuu barbaadu. Nama lama qofaa. Qaanii isa jalqabaarraan siiqa. Biyya kana keessaati kokkolfaa kan boofa caalaa nama hedduu warra Abashaa kana keessumaati warri Amaaraa kun namni isaan ulfeessaa yookaan isaan kabajaa isaan guddise waan hin jirre kabajan beeka. Namni badiisa gaafa barbaadu ilmi namaadhaa Abashaadhaaf boordu balaa. Isheenuu beekti akka itti Meegaa abbaan qabeenyaa lama ummataaf anaas sin deebisee sin gadhaaba jedhanii dubbachaa jira kan jiru dhageessan. Oromoon abbaa qabeenyaa hin qabu naaf fakkaatamu. Hin qabu jeen amana malee qabatu jenne ummata kana bira dhaabbateeti ta biraa dhabuuf ijaan argeeti dandeettii keenya ol ta'e rabbis ni kadhanna jee biraa deema ture jechuudha. Abbaan qabeenyaa Oromoodhaa bakka itti horii isaa geessu ni beekna jechuudha. Aanaa Jiillee Dhummuugaa kana keessatti amma dura nama Jidda kana biyya Saudi Arabiyaa Jidda jiraatu keessaa namni tokko abaluusaa jechuun illee hin barbaadu. Gaafa mootummaan biyyaa dhufee afeerraa godheef 100 riyaala kenneeti. Gaafa Oromoon bahaa rakkoo keessa galte gargaarsa jennee gaafanne birrii 100 nuuf kenne jechuudha. Seenaadhaan jira. Har'a ammoo egaa abbaan qabeenyaa akkasii sunis inuma jira. Sila hamma uummata kanan mana shanillee ta'u ijaaruu danda'uuf wanni godhe hin dhageenye jechuudha. Mee haa xumuruuti haa ta'u. gola keessa gola akka itti seentu isheenuu beeku. Lammaffaa jarri kun gaafa hundumaadha amma har'aan abisheerraatii kaasanii gaafa hundumaa fuula ifaadhaan keessa isaanii isa dukkanaa akka summii sana qabatanii namatti deemu. Kun seenaa kaleessa Oromoon ittiin goyyoomfamaa dhufe. Oromoon abbaa kabajuun aadaa isaadha, jaarsa kabajuun aadaa isaadha. Wal dhaga'uun isa aadaa isaadha. Isaan garuu kolfa dugda duuba gaafa hundumaa Abashaa bira boo'ichatu jira. Baay'ee akkati kolfi goote yoo ta'e baay'ee si boossisa. Baay'ee akkati adeemtu si goote yoo ta'e baay'ee si teessisa. Baay'ee akkati fiiddu si goote yoo ta'e dhaatiif baay'ee si teessisuudhaatiif. Manni kee akka inni bal'atu haala si mijeessiteetti yoo ta'e mana kee cufuudhaatiif waraqaa tokkicha baadhattee jirti. Kun amala isaanii kaleessaadha. Ammas immoo amalli warri Shawaaroobiiti warra Jiillee Dhummuugaa gandaa caayee irratti argisiisuudhaatiif tokko jedhanii yaalii geggeessaa jiran isa kana. Bari mana keessan nuti gubee dogoggora gubnee deebisnee isin ijaaruu barbaada. Yeroo jedhamu namoota baay'ee biratti sirriidha jedhamuu danda'a. Garuu sirrii miti. Akka gootu sirrii miti. Sababni isaa guyyaa ganama akka lafti bari'eetiin irribaa kaanii magaalaan arxummaa gandi arxummaadhaa mana isaa lafaa kaasee kan ijaare nuyi waan ta'eedhaatiin hubattoota isin jechuudhaatiin mirga guutuu qabu. Jarri kun gaafa hundumaadha Oromoodhaaf miti. Wani isaaniifuu oolmaa ooluu hin beekan. Yoo oolanis immoo sababa qabu. Sababni isaa maalidha? Yookiin bituu barbaadaa jiru yookiin garba godhachuu barbaadaa jiru. Bituu garba godhachuu barbaadaa jiru. Yaalii isaan yeroo araaraa kana Meeqa dhaggeeffadha. Iji hayyuudha waan wilii amata dhuftu baran argaa jiran. Namaa miti jechu looniin waan quufa isa fuula dura jiruuf bara kana diba jiran rooba bara dhufu jiruu fi burraatti janjabbilee akkasanii hayyuun ijaan waa arguu beeku waan yaada nafxeenyoonni haasaa jirtu irraa dubbataa jira jechuudha. Haa ta'uuti hime dhaggeeffadha. kana keessa yeroo itti araara goote jedhan kana keessa geggeessaa jiran yaalii Oromoo walloo garbuufachuuf haala mijeessu. Lammaffaa tuffii isaan Oromoof qaban tuffii isaan Oromoof qaban inni fuularra jiru mana isinirraa bunni isinitti ijaaru. Yoo nuti isinitti ijaarre malee dandeessanii ijaarrachuu hin dandeessan aayidooloojii jedhu qabatanii gara Oromootti deemuun isaanii balaa guddaa nurraa barbaadu. Balaa guddaa isaan nurraa barbaadan kun isin gadaanoodha mana deebistanii ijaarrachuu hin dandeessan jechuu isaanii. Kan keenya nu ijaaruu miti. Kan ofii keessanii dhaabbachuu hin dandeessan jechuu isaaniiti. Kun
Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jiru miti. Oromoo dachee kanarra jiru harka tokkichaadhaati yookaan gocha tokkichaadha. Tuffii ofii qaban itti argisiisuudhaaf. Ijaaranii raawwatanii miidiyaa isaanii walitti qabatanii deemanii mana Oromoo gubate nutu ijaare yoo jedhan boolla maalii keessa lixa Oromoon diigaa deebisaa diin ijaarrannaa jedha. Deebisee ijaaruudhaatiif immoo ammayyuu ganaa isaa. Bari qorqorroo tokko tokkitti yoo bite Oromoo qorqorroo tokko tokkitti aanaa aggan maannaka walloodhaatiif yoo bite walloo guutummaa kamisee jiillee artummaa ganda gubate kanaaf qorqorroo tokko tokkitti yoo bite irraati afee raawwatee biyya guutummaa ijaaruu danda'a. Bar gaafa wallooni wedheeyyu shawwaan immoo maal taate ittiin hin jedhu yoo ta'e gaafa walloon imimmaan isaa buusee xaragatu wallaggaa naannaa dhookii hin jedhu yoo ta'e gaafa arsiin ani eenyu firri koo jedhu jimmaati yoo booranaati nu sii jirra hin jedhamu ta'e eessa Oromooti. Nu tuffata warri Habashaadha. Habashaan karaa. Egaa waan abbileessa keenya jiru kun akkaan dhagaa jirtan naf fakkaata. Egaa sirriidha kuni qorqorroo tokko tokko namni bite Oromoon nusumtinuu hoo bite mana kanaa miti ta biraatu biyyatti walloo guutuu waan jaaru jechuu. Garuu Oromoon kaleessa masgiida ummataa jaare sun ummata Amaaraatiif jaare sun har'a Oromoo wallootiif maaliif hin jaarree? Gaafiin mataa keessa na jirtu ani tokko kana. Kaleessa masgiida hundatti Jumaatti ajajamee akka waliigalatti wanni kun biyyattii keessatti maallaqni kun bu'u goosifamee hirmaatamee abbaa qabeenya jalaa gubate masgiida gubate jedhe. Masgiidni ni gubate, imaamni ni ajjeefame, manni ni gubate, hawaasni ni ajjeefame nurraa. Ulamaa'iin Oromiyaa keessa jiru tam gore inni biyya alaa tam gore Oromoon maalitti jira? Amaarri kaleessa mana gubee sinirraa gubnuu sinii deebifnee jirra afaan hin qabdanii dhaabbadha. Firri kaleessa nuti hoggaa isinii mana jaaru taa'ee sillaale har'a isaa isinii dhufe boru. Nuti Oromoo himan nama boru kam taaname? Dhuguma rabbitti akka bilisa keenya kun baanu yoo jarri kun deebisee mana kan ijaarra jee mootummaa fakkeeffatee kan jaaru taate abbaan maa bokkaa keessa jiru abbaan fedhee fa'aa jaaru ol sheena jechuu. Akkam taane sheena malee. Wakiilan qabu naman qabu. Ni sheenanni abbaan fedhetti ajaaru bokkuma keessa daa'ima isaa olaanaa qatu malee. Gaafsan maali deebiin keenya maali yaadi keenya maali jechi keenya jee Oromoon bal'aa waan kana dubbatuudha qabu. Oromoon dubbii kana callisee har'a raffisee boru Oromoo wallooti waan jiruuf deemuun beekuun. Karaa walloo jiran Oromoo guutummaa walitti qabanii tuffatan keessa ba'anii mana isinii ijaarretti isinii galchineedha. Abadan kana Oromoon itti dammaquu qabu. Tokko kana. Lammaffaa abbootiin qabeenyaan namni lamni qofaan warra Amaaraa kana deebisnee ijaaruu dandeenya. Inni qophii isaanii hundumaa gaafa xumuran maaliif godhare? Humna hin qabuun ta'ee akka ofii kootiif malee silaati abbootii qabeenyaa nama sadii hundeessaa hin turen immoo abboonni qabeenyaa Oromoo namni sadii qofti konkolaataa shanan tokkootiin muka fe'atee konkolaataa lamaan tokko qorqorroo fe'atee isaan sana irratti immoo mismaara fe'atee otuu deeme wallo qophaa'ee jiru of ijaaru nuyi orman baqan jedhame kun hundumtuun ta'u yoo ta'e immoo wanti ta'uuf jiru moo jira warri Habashaa bakka gubatee manni isaanii gubate bakka buqqaani yeroo gabaabaa gidduutti mana isaanii ijaarratanii abbaan qabeenyaa ijaaree fi yeroo muraasa gidduutti bakka sanatti deeme. Gaafa bakka sanatti deebi'an Oromoon dugda duubaan bakka sanatti deebi'u hundumti isaa orma ta'uusaa hafan qabu. Inni kun maalirraatii maddee wantoota warri Habashaa amma gochaa jiran kanarraatii madde. Tokko isinii ijaarraa lammaffaa abbootiin qabeenyaa isaanii uummata dugda duuba godhanii raawwatanii uummata gara duraatti waan dhufaa jiran itti fakkaachuudhaatiin siyaasa ofii isaanii tuffiisa Oromoof qabaniitiin argisiisaa jiru. Mana isinitti ijaarra jedhan. Kan. Tole, kanaaf Oromoon salphina isatti as deemaa jiru kana wal ijaaruun keessuma abbootiin qabeenyaa Oromoo wal ijaaruun salphina Oromoota deemaa jiru kana jala darbuu danda'u qabuudha. Dhaamsi kee waliigalaa
nus gama keenyaan kun gamanumaan irratti xiyyeeffatamee hojjechuu akka qabamu gad-jabeessinee dhaamna gama SBS. Mee gama biraatiin wanti an kanaan wal qabsiisee siif kaasuu barbaadu. Walloon buqqa'uunsaa har'a miti. Tureetii jira. Ji'oota baay'ee lakkoofsee jira. Gama baa Oromiyaatti yoo tarkaanfannee cinaaksanitti yeroo Oromoon Walloo gamsanaa buqqa'e mootummaan dhimma kana keessa harka kaawwachuudhaan dabtara baankii banee Oromoo naannoo sanarraa buqqa'an deebisee ijaaruudhaaf maallaqa guddaa funaaneeti ture. Haa ta'u garuu waan sun hojiirra hin oolin hafe gamsanaan mootummaan bakkoota baay'eetti qeeqamaa jiru. Mee gama mootummaarraa hin tuqnu gama mootummaan jiru hadhiisnu sochiin mootummaan Walloo deebisee ijaaruuf gochaa jiru baay'ee gad bu'aa waan ta'eef kana hundumtuu ilaalaa waan jiru waan ta'eef. Gama dhuunfaatiin amma akkumatti dhuunfaa keetti socho'aa jiru. Namoota si dhagaan, namoota si wajjin ijaaramuu barbaadan immoo ofitti ijaartee waliin sochootee Walloo Oromoo Walloo mana isaarraa qabeenya isaa qe'ee isaarraa buqqa'ee ajjeefamee manni isaa irratti gubate diigame kana ijaaruudhaaf sochii ati gochaa jirtu kana akkuma kee tumsuuf socho'aa jiran eenyufaatu jira? Eenyuun quba qabda? Eenyuun beekta? San garas immoo Walloo deebisanii ijaaruudhaaf yookaan uummata Oromoo Walloo kana deebisanii ijaaruudhaaf addatti maallaqa funaananii Walloon deebisanii gadi dhaabuudhaaf addatti dabtarri baankii baname injiraata kan uummanni keessaaf alaa irratti waa gumaatu danda'u. Isa kana fuula dura sodaa uummata biyya keenyaa yookaan uummata biyya Oromiyaa keessa jiranii tokko sitti hima. Mana gubateef nama daandii irratti gatame daandii irraa kaasuun siyaasaa wajjin wal dhufan qabu. Kana himee darbuun barbaada. Namoonni baay'een ija siyaasaan beeku waan akkasii jiran waa'ee siyaasaa kana baay'ee dandeettii isaallee hin qabu. Ija siyaasaa waan jedhamu jira isa kanatti xiqqoo tokko waasiin jechuudha. Nuti anaan dhashee kan na guddise abbaan koo Gammadaa ol jirraan seera ittiin mana isaa geggeeffatu qabu. Kana gaafa siin jedhu nuti akka mataa keenyaatti nama jala deemnu utuu hin taane sirna jala deemnu qabna. Sirni nuti jala deemnu immoo dhugaarraatii kan uumame namoota dhugaa hordofaniif namoota dhugaadhaan jiraachisuu kan danda'u sirna mataa keenyaati ofii jala deemnu qabna. Sirnichi immoo akkuma bulmaata mana keenyaadhaa sirna nu amansiisa. Yeroo kanasiin jedhu anti ofii kooti simmeetii uummata kiyyaadhaan dhaladhe simmeetiin uummata kiyyaadhaa maalirra akka inni jirutu natti dhaga'ama natti argama. Yeroo kanasiin jedhu siin jedhe taa'anii yaada laachuun it's very simple baay'ee salphaa yaada kennu. Eenyuyyuu digirii sin gaafatu, diploomii sin gaafatu, maastersii sin gaafatu, doktireetii sin gaafatu, waan tokkoyyuu sin gaafatu yaada laachuu. Namoonni gara fuula duraatti deeman immoo gaafa hundumaadha yaadota dugda isaanii duubaatii ka'an dhaggeeffachuu dadhabu osoo hin taane dhaggeeffataniif deebii ofii isaanii laatu namaaf osoo hin taane. Mee amma obboleessi keenya gaafii itti dhiyeesseef waan jedheen qaba. Oromoon baankiin banameefii jiru alaarraa baay'ee adda addarraa itti gumaachuu ni qaba isa jedhu yaada baatee ture. Egaa inni jira sunis hanga tokko gargaaramee ture sunillee gama midhaanii waa nyaataa minaamina waan akkasiiti malee waan manaatiif waan gammatti baankiin banamees hin jiru. Namni ummati kun ala jira akka alaa galu jedhee karoora kanaan gabbahee hirmaataa jirus hin jiru. Warroonnumti immoo gaafsana wanti banatanii hojjetaa jiranis qabeenya isaanii gabbaasanii eega Oromoon gargaarsa jalqabe kuma ammanaa yookiin miliyoona ammanaa nu harka gahee sanirraa hanganaan binne gaafa akkanaa achitti ammanaan binne gaafa ammanaan binne hanga ammanatu hafe yookiin xumurree jirra Oromoo gargaarsa maa dhaabdan jedhanii yaada baatan tokkollee qaban jechuudha. Rabbitu beeka gaa'ii isaanis biyya ofiin bulan keessa hin jiranii yookiin dirqamanii callifamuu maluu ulamaan keenya immoo waa'ee kana kanatti dhiyaaturraa illee jibbaa qaban hin fedhanii maqaa dhaamuus hin fedhanii. Kanaafuu amaana hawaasaa tokko harka ga'e jalqabarra hanga xumuraa as baasanii yoggaa fixan ammoo hawaasni keenya ala jira. Maaliif Oromoon nurraa callisan jedhanii gaafii dhiyeessuudha qaban. Cal jedhanii afaan qabatanii taa'uun dogongora guddaadha jechuudha kun. Maaliif
yoo uguramanii jira silaa dandaniin dubbatan yoo mirga qabaatan ammoo dandeettiitti qabaatanii hanga ammaatti rakkoon isaan irra hin gahin jiraatu taate as bahanii ummata keenyaaf hanga dandahan iyyuu qaban akka horiin bokkaa keessaa galu dhaggeeffadha hanga xumuraa. Yoo namaaf deebii kan laatan ta'e gaafa hundumaadhaa rakkattoota yaadaa, rakkattoota mul'ataa, rakkattoota abjuu isaanii ta'anii hafu. Maaliifan kana siin jedhaa namoonni baay'een simmeetii biyya kana keessa jiru naannoo walitti hidhanii yaaddoo guddaa keessa jiru. Kan kana siin jedhuu fi wanti sabatti ulfaate anatti ulfaata namni tokko fagoodhaaf hin jedhu yoo ta'e wanti biyyatti baate anatti baata namni tokko hin jedhu yoo ta'e rakkisaa dhuguma. Maallaqni waa'ee wallootiif walitti qabame ganaa hojiirra kan oolu jiraachuu mala beeku. Adeemsi dargaggoonni walloodhaa keessumaa magaalaa Jiillee itti jiran nan amana walloo hundee ishee deebisee gadhaabu. Jiillee akka amma ka'ee jiru kanatti arxummaa qophaa miti guutummaa biyya sanaa dhaabuu danda'a. Maaliif humna isaa garuu maallaqni amma kanaatu ba'ee jira kan jedhu wanta beeku hin qabu. Haa ta'u malee akkaawuntii an ofii kootii keessa beeku tokko jira. Akkaawuntii maqaa nama sadiidha. Lakkoofsicha sii kennuu hin danda'a. Isaan sun yeroo isaan godhanis maalitti akka isaan deeman dhiyoo kana guyyaa 2-3 kan guyyaa muraasa gidduutti kan banamee jiru isaan sana lakkoofsa isaa sitti beeku. Abbaan fedhii isaa ta'e fedhii isaa duwwaa osoo hin taane namoonni warra biyya kaanii akka qaqqabani namni biyya Oromiyaa keessa jira. Yeroo dheeraadhaaf gaaffii kanatti dhiyeessaa turan barattoota yuunivarsiitii Bulee Horaa, barattoota yuunivarsiitii Madda Walaabuu, barattoota yuunivarsiitii Haramaayaa, Arfaffaan, barattoota yuunivarsiitii Amboo. Jaroonni yuunivarsiitii arfanuu kanarraa yoo xinnaatu yeroo 15-20 ol yookaan namoonni ani baay'eedha ittiin jedhu naa bilbilan maal jedhu nuti walloo deebisnee dhaabuu dandeenya kan jedhu barataarraa dhaga'eera. Akkamittiin jedhees gaafadhe akkaawuntii dhugumatti uummata kana bira baay'ata ittiin ga'uu danda'a jedhamu nu barbaada birrii tokko birrii 5 birrii 10 hamma dandeenyu isa maatiin nutti hidhate irraati itti hidhannaa walloo buqqa'ee kana dhaabnee itti argisiisnaati kan jedhan baay'een dhagee. Ammas dhaamsaa ni qabu. Akkaawuntii ani keessa beeku kallattiidhaan immoo uummata kana dura hin ga'a jedhee ani itti amanu. Kunoo argachuu dandeessu asirratti isin sitti oliifanitti nan himaa foddaa irratti maxxansuu fi dandeessa. Maqaa nama sadiidhaatiin jira. Akkaawuntii kanaan hin qaqqabeef hin qaqqabnee isaa hojiirra ooleef hojiirra hin oollee isaa ani deebi'ee sitti nan hima. Simatti ormaan mana gahee kanatti deebisee sitti nan hima. Maaliif ani moo kana siin jedha? Namni ati argitu ati karaa deemaa ittiin jirtu Daanii jedhamu kun waa'ee walloodhaatiin wanta ta'u kamiyyuu hin dhaga'u jedhee ofii kootti murteessee jira. Kamiyyuu hin dhaga'u jedhee. Sababni isaa uummata callu malee bakkee ta'u osoo hin taane uummata mana keessaan arguu barbaada. Yoo baay'ate torbee 3 gidduutti yoo baay'ate kana immoo kophaa koo danda'u. Uummata Oromoo wajjin garuu walloo mitiiti. Walloo Jiillee Arxummaa Kamisee dhiisiiti. Guutummaa biyya kanaadhaa rakkataa biyya kana keessa irratti mana ijaaruu dandeenya. Kana immoo ani isa biyya biraa jiru sabaa argama jiru kophaa dhiisa inni biyya kana keessa jiru akkaawuntii amma arge kanarratti birrii 5 birrii 10 birrii tokko waan qabu yoo dhaqee irra bubuuseetii fi dhuguma akka waan hiyyeessa ollaa isaatii karaarraa kaasee. Meemma dhugaa rabbitti bileessi keenya kuni barattoonni waan jaan gabaasaa jira jechuudha. Barattoonnis gama isaaniitiin waan qaban hin qabanii garuu yaada qaban ibsatan jechuudha. Hamilee isaaniitti ibsatan. Fedhii isaaniitti ibsatanii fedha isaanii dandeettii oduu hin taane hamilee isaaniiti kun. Abbaan qabeenyaa meeqatu jira? Oromoon biyya keessaa akka kanatti callisee taa'u kun akka maleen ajaa'iba. Fakkeenyaaf gaafa Oromiyaa baharraa rakkoon uumamtee Oromoon akka malee tatta'e san bara 2017 moo keessa warri egaa
mootummaa ofinjuu kun keessa wal filee wallorraa ummanni deemanii jira jechuudha. Hanga dandeettii isaanii qabatanii qabeenya meeqa qabatanii akka mootummattuu wal bira dhaqanii jiran jechuudha. Mee ani ammas gaafiin tokko kan hin qabu warri akka mootummatti biyyaa sammas walitti hidhata qabanii dhaaba tokko waliin jechaa jiran kuni maal keessa jirtan dhufanii maaliif waliin hin jenne? Si Oromoo wallotuun isin Oromoodhaan nuti Oromoon arma jirra nu yaaddadhaa jee yeroo hunda yaaddatuu qabamo. Oromoon Oromoo ta'ee jiraatuu qaba. Oromoon Oromoo ta'ee Oromoo bakka rakkatti hundatti yaaddatuudha qaba. Inni mootummaa dirqameera. Mootummaan naannoo Amaaraa isheenee waa hojjetuudhaaf sodaatti qaba. Hawaasni bal'aan kaleessa masgiida maaxxaatiif qabeenya baafte. Ulamaa'iin masgiida Juma'aa guutuu irratti labsitee akka gargaarsi masgiida maaxxatti godhamu hojjette sun gadi bahiitii ulamaa'ii hawaasan jenne da'awaa godhii akka ummanni walloo alaa galu bokkaa keessa akka ol sheenu yoo uggurame mootummaan hawaasa danda'een dhowwu hawaasni Oromoo bakka jirtan sagalee kana dhageessan hundi hojiirra oolcha. Nafxeenyaa siyaasaaf jecha jireenya qabeenya ittiin Oromoo itti saamaa turte ammallee deebitee saamuudhaaf masgiida gubna jettee ofii daladde du'a umbadiin tiriliyoonaan lakkoottanii itti feetan jechuuf Finfinnee keessa baaftanii Oromiyaa hamma sharqiyyaa hamma garbiyyaa hamma junuubii shimaalii deemtanii garuu kan amantii islaamaa hin qabnelleen Oromoo ta'ee meeqatu kennee jechuu warri kalee akkasitti qabeenya ganna keessuun ootam gorre Oromoodhaaf masgiida ta'u ulamaa ta'u du'ee jira masgiida ta'u mee xumurii abbola isa ta'e anuma kanatti dhanama akkamittiin isa jedhu arrabatu nama dura du'a ani walloo wajjiniidhaan nan ila irra deebi'eensi jedha kun arraba duwwaa miti gochaanin sitti argisiisa balaa guddaan utuu ijaarsi mana kanaa ijaaramu dhufu yoo jiraatu qadhi dukkaanan du'an sababni isaa uummata garraami uummata daba namarratti iyyaa uummata daangaa Oromiyaa tiksuudhaatiif waardiyyaa ta'e ganamaaf galgalama uummata waardiyyaa ta'usaatiif miindaan qabu uummata daangaa Oromiyaadhaatiif lubbuusaa kennu ani daaniin isaaniif yoo laatte itti xinnaa isa kana moo amma yoo uummanni amma dhaga'e kun dhuguma namni dhugaa jaallata namni sabasaa dhugaa baana laalamee buleessi keenya kuni Oromoo walloo jechuun qabsoo Oromootiif illee lafee duddaatti hojjenne nama fokkisu jechuudha. Bakkee Oromoo walloo keessa hin jirre qilxim godhatteen sossootu. Argaa jirraa quba qabnaas dhagaa jirraas warri beekuus himaa jira ofiifi sammaa garree qabna jechuudha. Bakka warri walloo keessa hin jirre hanga ittillee adeemsisaadha ulfaataadha. Kanaafuu Oromiyaan waliigala ta biyya alaa jirtus ta biyya keessa jirtus Oromoo walloo badheen gaddaa maqaa waan isaatiin rakkoon meeqa irra gahee garagalee diinni waan godhe quba qabdanii amma bokkaa samii roobuun daa'imni bokkaa keessatti teessan mana raftee daa'imni ijoollee walloo ala bulaa jirti rakkoon biyya alaa bakka adda addaatti gargaaramtullee kan akka hin danda'amne galutti jira namni biyyatti kanaafuu callisuun isinirraan eeggamuun ja'a haa xumuru obboleessi keenya walumaan dhageeffanna. Namni amantaa isaa jaallatu Ortodoksii, Musliim, Waaqeffataa, Pirootestaantii namoonni ani uummata kanaaf nan ta'a jedhan akkaawuntii argan kanatti yoo waa darbataniitii fi waan inni ta'u an dubbachuudhaaf booddeettan hin deemu. Kanamoo kanan jedhu uummata buqqa'ee jiru natu dhaqee arge. Bokka akka goote guyyaa dhaabbattee buddeen tolchiti siin erga. Maayinennaan bokkaa guyyaa lamaaf roobee abaqqatti tolchannuu dhabne har'amoo rabbi haa galatu aduusaa nuu baasee tolchannee lafa kaannatti bakkee irratti tolchiti. Waan qaburraa kan hidhate dogna hin jedhamu. Yeroo kana jedha waan kan qabu tokkoyyuu akka hin waaqanne waara nama dhufu. Isa kana kun hoggaan dhageessanii uummanni keenya ala jira guyyaa aduu keessa halkan rooba keessaa hoggaa jennus gurriinis nu dhugaa jira jinis nu argaa jirti jechuudha. Ani kan na dhibaa jiru Oromiyaan bal'aan kuni biyya alaa biyya adda addaa jiru keessa jiru warri sagalee uummataa ta'uu danda'uu fi warri hawaasni daawwachuu danda'u warri yuutuubii irratti haasa'uu danda'u kan ulamaayitis kan hayyoota ofiin jirus maaliif waan kanarraa callisuu filate
rakkoon kuni hanga kana ulfaatu kuni namni guyyaan afur roobuu lama torba roobuu danda'a torban kana hunda waan nyaatu hin qabu bokkuma keessa ta'a jechuu halkanii guyyaa. Oromoon osoo kana arguu osoo kana dhagahuu callisee yoo kan filatu taate lubbuun namaatu rakkaftee taate jenneetuma bira dabarra mee haa xumuruuti inuma dhaggeeffadha hanga xumuraa walumaanu sagalee illee dheeraadha maashaallahi. Namoonni baay'een of jajaa of tuulummaan jalqaba kufaatiiti. Namni gaafa namni hin kube kan inni jedhamu of tuulummaan sirraati argame of jechi sirraati argama taanaan ati kufte hin jirtu. Anummaan gaafa sirraati argame. Anummaan narraa argame osoo hin taane eenyummaan saba kooti anaaf eenyummaa kenna. Wallumoo namni wallaale hin jiru. Waraana biyya kanaatiif miindaan hin ba'aaf. Bakka bulan qaba. Waan uffatan qabu. Wallo garuu kilaashii ofii isaati. Kilaashiif nagaa manaan dhabinaa maleessaati. Rasaasa ofii isaati. Daangaa Oromiyaa tiksuudhaatii fi daaboo gadhatee beeku. Nama Wallagga naa qottaa adaraa yaa Shawwa, adaraa yaa Baale, adaraa yaa Booranaa, adaraa yaa Wallo, adaraa yaa Gujii. Maal hojii mana qaqqabaan jedhu. Daangaa kee karaa Walloo jiru lafee kiyyaaf dhiiga kiyyaan siin tikse maarree kun hin ulfaatu natti. Garuu kana milkeessuudhaatiif uummanni kun yeroo tokko qofaadhaatiif ani isa gaafadha. Yeroo tokko qofaadhaatiif waan qaburraati wanta qaburraati nan isarraati hafe miti namni wanta isarraa hafe namaa kennu illaale miti hin gati maleessaati. Waan qaburraati uummata kanaatiif kunoo karaa si'a jedhu. Ani immoo kunoo uummati Walloo deebi'eeranii dhufee itti muudhaatiif qaalii tokko malee kana miidiyaatti dhufee akkana haasa'u kan na godhe wantoota gurguddaa sadiitu akkan isin wajjin haasa'u na godhe. Waa'ee Walloo kanaadhaa dubbachuu qabaa dirqama narraatii eegama kanan jedhe waan gurguddaa sadii. Tokko dubartoota ulfa guutuu qaban qorra keessa bulaniin arge. Namni haadha manaa qabu waa'ee dubartii ulfaa ji'a 8 olii qorra keessa bakkee bultu natti mul'ata. Meegaa dubartiin ulfa garaa qabdu ciiftu lafi hin toluu fi nyaatitti hin toluu deemtu amditti hin toluu rakkoo dubartii ulfaa nama jaartii qabutu beekaa jee dhugaa isaatii kanatu jira jechuu rakkoo kana laalame daa'imaa isinuma hime obboleessi keenya kun takka takka mana manarra deemee ulaalorra deemee kan arge himaa jira jechuu waan nami je'anii miti ofii isaatiif aanaa teenya tana hunda keessa deemee argaa jira laalaa jira jechuudha. Boona Oromoo ta'es rakkoo Oromoo ta'es isiniif gabbaasee jiranii. Gammachuu Oromoo ta'es gadda Oromoo ta'es gabbaasee jiranii. Yoo ittiin boonuu fedhanis warri callise kun ittiin haa boonu. Yoo gammaduu ta'es warri addunyaarra jiru hundaa fi kan biyya keessallee callise kun yoo gammaduu ta'es itti haa gammadu. Haa xumurruume. Lammaffaa jaarsa qaroo hin qabne baatanii asii fachi sosochuan lafa kaan dhabanii mana namaa dhaqanii kaa'anii akka nama qodaa kaa'utti dhaqanii kaa'anii bakki walakkaa dakarra bulaniin arge. Isa sadaffaa ijoollee daa'imman xixinnoo qorraan rukutamuu miti mixii yoo ciniin ta'e hinduutii dhaqee hojii madrasa raftuun arge. Kanaafuu waan uummata kanaa dubbachuu qaba. Ija siyaasaa warri kaan ija siyaasaa anis hin beeku uummati beeku warri beekan yoo jiraatan beekanii siyaasni uummataan ala siyaasni hin jiru. Numoo biyya ofii keenyaa keessa nagaan jiraachuu yoo dadhabne iyyuu nagaa yaaduun dirqama keenya. Gaaffii namoota baay'ee jirti. Maal namtichi kana diimaan kun akkamittiin akka haasa'ee hin dhabne maaliif ani dhamaan waa'ee maaliif ani dhama. Tokko dhugaan argeen dubbata lammaffaa moo ani artistiidha sadaffaa ani uummata warri hidhaman maaliif hidhamure kan jedhanis immoo gaaffiin jira. Dadhabina isaanii miti hidhamuun isaanii dhugaan uummataa gaafatu dubbatamu gaafuu hundumaadha adamoo hamaatu jira. Maal godhure garuu nuti ofii keenyaati biyya kana bilisoomsuu danda'u qabna innee ofii keenyaaf bilisummaa laachuun nurra jira. Gaardii qabda miti waardiyyaa qabda miti bar biyya kanaati. Ofii keenyaaf bilisummaa laachuun garuu dirqama. Maanni namni baaruutumsaa namni seenaa isaan dhaga'een hin jiru. Abboomaa miti kun namni dhaga'een hin jiru. Nimoonaa Xilahuun namni dhaga'een hin jiru. Laggasee Wagii namni dhaga'een hin jiru. Eebbisaa Addunyaa namni dhaga'een hin jiru. Mee ilaali
biyyaata kaasnu baay'ee jiraachuu danda'a. Biyya kana keessa alaabaa guddaa ta'e Oromoo biratti ol ka'uun irra kan jiraatu eebbisaa addunyaadha. Kanaaf akka ofii kootitti gaafa hundumaa faarfatamuu kan irra jiraatu namni baay'ee jiraachuu danda'a. Maaliif akkas jettaa kan jedhamu wanti amma ta'aa jiru wanta yeroo sana ta'aa jiru irra dhufee caale malee isaa gad hin jiru. Biyya kana keessatti immoo utuma dubbatu akkamittiidhaatiin akkasittiidhaatiin jiraatan namoonni keessaanis bakkeedhaanis tokko amma naa danda'anitti eeggannaa ofii kooti nan godhu. Namni hundumtuu eeggannaa ofii isaa ta'e garuu dhugaa baqachuun hin danda'amu. Boris arrasittani yaa nama biyya kana akkasiga warri dhugaa kana jibbeemmoo nama kanattillee rakkoo uumuu hin dhabamu garuu rakkoo irra isaa rabbi irraa qabu dhugaa dubbatee dhugaa isaadha rabbiin ammoo haa bal'isu kaayyoo isaa inni deemuu jiruuf kanallee Oromoo gurra rabbiin buusee fi gargaarsi kun godhamee uummanni kun akka alaa galu sababuma isaatillee fala uummata rabbi isaa godhu rabbi irraa haa qabu dhugaa isaati dhugaarraa dabuun ni hammaatti warri immoo dhugaa tana dubbachuu fi Oromoo ukkaamsuu fi Oromoo walloo akka rakkoon isaanii gadi hin baane fedhutu jira. Oromiyaarraayis warri biyya bulchuun fedhu naannoo Amaaraatis dubbiin gadi ba'uu isaan hin fedhan. Oromoo wallooti warrumti Oromoo walloo keessatti aangoo qabatee jiraatu jiru kun dubbiin kun gabba'uu hin fedhan jechuudha. Meeyaa xumuru. Kana keessa jirtanii yaa nama Oromiyaa keessa jirtanii yaa nama biyyattii Itoophiyaa jedhanii waaman kana keessa jirtanii dhugaa bachuun hin danda'amu. Dhugaa wajjin jiraannaan immoo dhugaa wajjin yoo duute jireenyi biraan jiru. Kanaafiyyuu jirra yoo ta'e yookaan immoo jiraachuuf fedhii qabna yoo ta'e sodaachuun gaarii miti. Gooti sodaataadha gaafa ittiin jedhamu karaa ba'uuf karaa galu karaa ta'uu fi karaa hafu beeka yoo ta'e warri gootota ittiin jedhanii darban. Nuti immoo toora isaanii keessa hin jiru. Nama lubbuun lafarra jirudha waan ta'eef gootonni warra biyya kana jiraachisuu danda'an